qamadiidhaan deeggarsaan alannee deeggarsaan guddannee nama harka namaa kadhachaa sabboonummaan hin jiru. Nama kadhachaa kabajni barbaaddatu hin jiru. Lafa qabna, bishaan qabna, akkamitti akka itti hojjennu nuuf galee jira. Oromiyaa keessatti qamadii waggaa guutuu facaa waggaa guutuu haa. በምግብ ራስን ለመቻል የምናደርገው ጥረት የተሳካ ስራ ነው። Qabeenya dilbii Oromiyaan irraa fi keessa dacheetii qabdu badhaadhina Oromiyaa fi Itoophiyaa dhugoomsuun duula hirkattummaarraa gara oomishtummaatti qabannee dhugoomsuuf utubaa cimaadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas qabeenya dilbii kuufama kanaa haalaan walitti fiduun guddinaa fi misooma dinagdee bu'uura bal'aa ariifataa ta'ee fi itti fufiinsa qabu uumuun fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e mirkaneessuu irratti argama. Kana dhugoomsuufis imaammatoota tarsiimoowwanii fi sagantaalee garagaraan diriirsuun hojiin fakkeenyummaa gaarii qaban hedduun raawwatamanii jiru. Kanaanis qabeenya jiru sirnaan misoomsuun biyya gargaarsaa fi idaa jalaa baatee dinagdeen of dandeesse arguuf xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Hiyyummaadhaaf haalli nu saaxilu biyya kana keessa hin jiru. Sababni isaa lafa gahaa qabna. Bishaan baay'ee gaarii ta'e qabna. Waggaatti bokkaan al lamaa sadi rooba. Lageen baay'ee qabna. Bishaan lafa keessaa bal'aati kan jiru. Sadaffaa immoo hundaa humna namaa qabna. Humna namaa qabnutti gargaaramnee qixaan kallattii maraan hojii jiru hojjechuudhaaf haala mijataatu jira. Kana sadan hoogganuu dadhabuu keenyaan kan miidhamne lafa, bishaan, nama. Kun sadan hoogganamuu dhabuu isaatiin hiyyummaan hundee gadi fageeffate jechaadha. Inisheetiivota misooma naannichaa ariifachiisan garaagaraa bocuu fi hojiirra oolchuun kilaastera baadiyyaa dabalatee kanneen biroo keessatti bu'aalee rogdaneessii hedduun galmaa jira. Kaan booda kutaa biraan kan itti dhufnu ta'ee hojiiwwan gama kilaastera baadiyyaan hojjetamaa jiruun bu'aawwan argamaa jiran daandii sirrii irraa jiraachuuf agarsiistu yoo ta'u, egereef ammoo galaateera. Tarkaanfii addaa oomisha qamadii irratti fudhatameen biyyi keenya boqonnaa kadhaa keessaa baatee bonaa fi ganna birraa fi arfaasaa qamadii oomishtee wabii nyaataa mirkaneessuu darbees alergiidhaaf oolchuudhaan boqonnaa seenaa haaraa saaquu dandeesseetti. Inisheetiivii qamadii Adaamaatti gaggeessine qamadii biyya alaatii galu biyya keessatti bakka buusuudhaaf hojii guddaan hojjetame bu'aa jajjabeessanis argamee jira. Qamadii biyya alaatii daanawoon nyaatee dhufaa ture asitti uummanni keenya qamadiidhaan deeggarsaan alannee deeggarsaan guddannee deeggarsaan fuunee deeggarsaan deebinee dulloomnee boqonnaa sana cufamaa jira jechuudha. Nama harka namaa kadhachaa sabboonummaan hin jiru. Nama kadhachaa kabajni barbaaddatu hin jiru. Oromiyaa keessatti qamadii waggaa guutuu facaa waggaa guutuu haamama. Naannoo waggaa guutuu qamadiin faca'u waggaa guutuu qamadiin haamamu ta'ee jira Oromiyaan qabatamaatti jechuudha. በምግብ ራስን ለመቻል የምናደርገው ጥረት carraaqqeen midhaan nyaataa nuuf danda'uuf taasisaa jirru hojii milkaa'aadha. Ni oomishna, ni nyaanna, akkasumas ni gurgurra. Ta'us kun garuu gahaa miti. Amalli qonnaa tokko industiriif galtee ta'uudha. Kanaaf haalli mijataan jiraachuu mirkaneeffachuutu nurra jira. Gama misooma industiriitiin hojii babal'aa jalqabnee jirra. Kun garuu itti fufinsa yoo hin qabaannee fi oomishni qonnaa industiriif galtee ta'u gahaan yoo hin jiraanne industiriin ni hudhama. Lamaanuu wal duukaa deemuu yoo danda'an garuu badhaadhina akka biyyaatti barbaannu mirkaneessuu ni dandeenya. ግብርና አርሶ አደሩ ኤክስቴንሽን ባለሙያው በየወረዳው በየዞን ያሉ አመራሮች ገብቷቸው በእውቀት ሰፊ ስራ ጀምረዋል። ባሌ በታሪኩ ከ250 ሺህ ቢበዛ ከ300 ሺህ በላይ ሄክታር በላይ አርሶ ያውቅ። ይሄኛው ባሌ አሁን ያለንበት ማለት ነው። አሁን 500 ሺህ ሄክታር በላይ ያረስ ነው። ደብል አድርገዋል። የሚታረሰው መሬት ስፋት ብቻ እዛው ቦታ ላይ ደግሞ በአመት አንዴ የነበረው በአመት 3 ያርገዋል። Amma jijjiirama warraaqsa qamadii irratti raawwatame kana duubatti deebisuu qaamii danda'u tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Humni tokkoyyuu hin jiru jechaadha. Maaliif Rabbi uummata keenya nuu kakaase, uummanni keenya fudhate. Waanta uummanni keenya fudhate maaltu eenyutu gadi duubatti deebisuu danda'a? Lafa qabna, bishaan qabna, akkamitti akka itti hojjennu nuuf galee jira. Qamadiin kun bara darbee as dhufee ilaaleen ture. Barana tokko miti.
yeroo jalqaban xiqqoo rakkatanii hubannoo waan hin jirreef amma galeefii jira. Yoom akka maal facaasan, yoom akka keemikaalatti naqan, yoom akka bishaan obaasan galeefii jira barataniiru. Bara dhufummoo kana caala waan bareedaa hojjetu jechuudha. Kanaaf isa kanarratti mootummaan keenya xiyyeeffatee akka naannootti akka biyyaatti hojjechaa jirra. Qonna akkas bareedu kilaasteridhaan qonnee bu'aa guddaa irraa buufachuu akka dandeenyu ta'ee jira. Kun immoo abdii guddaa namatti toora. Akka biyyaatti kan bu'aa argannu caala akka maatiitti gaafa laalamu maatiin kanaan dura mootummaa irraa eeggatee waa seefneetiidhaan fudhatee nyaatu suni qonna akkasii arguu danda'uunsaa baay'ee nama gammachiisa. Inisheetiiviiwwan qonnaa bocamanii hojiirra oolaa jiran keessaa inisheetiiviin misooma ruuziis isa tokko. Naannichatti bara 2011 fi 2012 oomisha ruuzii lafa hektaara 10,000 hin caalle irratti oomishameen callaan kuntaala 5,042 kan argame yoo ta'u, labsiin misooma ruuzii godina Bunnoo Beddelleetti labsame hordofee hojii hojjetameen bara oomisha 2016 fi 2017 lafa hektaara 1,105,000 ol irratti misoomaa jiruun callaan kuntaala 65,000 ol ni eegama. Naannichatti dhiyeessii oomishaalee alergii dabaluuf hojjetamaa jiru keessaa misoomni baala shaayii isa tokko. Misooma baala shaayii aanaa tokko keessatti dhaabbata dhuunfaa tokko qofaan daanga'ee ture labsii aallee bara 2013 labsame hordofee godinoota kibba lixa Oromiyaa keessatti babal'isuun danda'amee jira. Shaayii bal'isuu irratti hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa inisheetiivii kana milkeessuudhaaf xiyyeeffatee karoorsee kan labsine haa ta'u malee waggoota sadan darbe biqiltuu kana baay'isuudhaaf irraa barachuudhaaf qorannoo akka gaggeeffamu gochuudhaaf rakkoo naannoo kana jiru hiikuudhaaf xiyyeeffatamee hojjetamaa dhufee jira. Shaayii biyyi keenya ollaa keenya as jirtu Keeniyaan doolaara biiliyoona 1.1 ol waggaadhaan irraa argatti. Nuyi garuu Keeniyaa caala lafa gaarii qabna. Keeniyaa caala qilleensa mijataa qabna. Lafa shaayiidhaaf ta'u qabna. Lixa Oromiyaa godinaalee jiran hunda shaayii gochuu dandeenya. Akkuma ekspoortii bunaa dachaadhaan guddistan waggaa 3 keessatti shaayis ekspoortii guddaa Itoophiyaa gochuu dandeenya waggaa gabaabaa keessatti. Dinagdee biyyaa guddisuu keessatti bunni shoora olaanaa qabaachuun hubatame buna baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaa addunyaatti dorgomaa ta'uun dinagdee naannoo fi biyyaa akka utubuuf xiyyeeffannoon hojjetamaatii jira. Labsii naqamtee bara 2011 hordofee uwwisa misooma bunaa dachaan dabaluun danda'ameera.
Inisheetivii bunaa labsii naqamtee irratti bara 2011 gaggeessinee hojiitti gallee bu'aa jajjabeessaan seektara bunaa irratti argamee jira. Inisheetiivotni midhaan dibataa, boloqqee, atoo boolsituu fi saalixiin galii sharafa biyya alaaf jiruuf jireenya qonnaan bultootaa fooyyessuu keessatti gumaacha guddaa taasisaa jiru. Gama inisheetiivii misooma beelladaatiin mala namaatiin diqaalomsuu, nyaata beelladaa bal'inaan oomishuu, fayyaa beelladaa eeguu fi hidhamiinsa gabaa akkasumas immoo inisheetiivii dammaan Oromiyaa galaana dammaa taasisuu jechuun gaagura ammayyaa fi horsiisa kanniisaa saayinsawaa ta'e babal'isuun hojjetamaa jiruun bu'aan gaariin argamaa jira.
carraa gabaa alaatiif oolus baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun haala gaariirra jira. Avukaadoo sanyii filatamaa gabaa idil addunyaatti barbaadamaa ta'e misoomsuun uwwisa waliigalaa avukaadoo sanyii filatamaa alergiif oolu guddisuu irrattis hojiin eegalame kan abdii namatti horuudha. Dhiyeessii makaanaayizeeshinii qonnaa dabaluu dhiyeessii fi raabsii callaa guddistuun hojiin gaariin hojjetamee jira. Sochii ashaaraa magariisaan dinagdee magariisa ijaaruuf taasifamaa jiru keessatti uummanni naannoo keenyaa gumaacha olaanaa taasisaa turaniiru. Misooma sulula adda addaa irrattis hojiin eegumsa biyyee fi bishaanii hojjetamaniin bu'aan gaariin argamaniiru. Qabeenya uumamaa naannoon keenya qabdu keessaa inni tokko qabeenya bishaaniiti. Qabeenya bishaanii kanaan jiruuf jireenya horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa jijjiiruun dinagdee damdaneessa ijaaruuf sochii taasifamuu utubuuf piroojeektoota finnaa bocamuun godinaalee hanqina roobaa qaban keessatti hojiin hojjetame salphaa miti. Hanqina bishaanii naannoo horsiisee bulaa fi gammoojjiitti mudachaa ture furuuf hojiin hojjetame piroojeektoonni finnaa tajaajila kennuu eegalaniiru. Kanaanis hawaasni horsiisa beelladaa qofaan jiraachaa turan filannoo dabalataa argatanii jallisiitti gargaaramuun gara oomisha qonnaatti ce'aa jiru. Qabeenya albuuda Oromiyaan qabdu misoomsuun alergiif oolchuun dinagdee biyyaa utubuu fi carraa hojii uumuun alseerummaa gama kanaan jiru to'achuun hojii bal'aa naannichatti hojjetameera. Bu'a qabeessummaa lafaa fi qabeenya lafaa guddisuuf qorannoo karoora itti fayyadama lafaa sululoota gurguddoo irratti gaggeessuu, lafa tajaajila adda addaatiif oolu qopheessuun dabarsuu, mirkaneessa qabiyyee lafaa fi odiitii lafaa gaggeessuun hojiin bu'aan masakkaman hojjetamaniiru. Waliin ga'iinsa bishaan dhugaatii naannoo keenyaa guddisuuf baajata mootummaa, hirmaannaa hawaasaa, dhaabbilee miti mootummaa fi sagantaalee adda addaatiin ijaarsa piroojeektoota bishaan garaagaraa xumuruun uummata naannichaa fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuun danda'ameera. Hojiiwwan misooma teknooloojii enerjii, baa'oogaazii, soolaarii fi geemmoo qoraan qusatan dhiyeessuun uummata fayyadamaa enerjii haaromfamaa taasisuun danda'amee jira. Waliin ga'iinsa daandii baadiyyaatiin qabeenya daandii naannoo keenyaa ol guddisuunis danda'amee jira.